Qur'aana itti kafarutti dhaggeeffadha. La nam tokko namni sheeka jedhamu namni tokko ka hojjetu hin jiru. Namni sheekaati jettu sheeka situ jedhaan. Sheeka isinumatu itti moggaasa sanboodan jala deemtan kaafira qulqulluu mushrika qulqulluudha. Mushrika qulqulluu siin tokko magaragarummaan qabu kiristaana. Namni digimti dhaggeeffadha umunu ijoolleen dhaggeeffadha. Namni digimti hojjetu irra deebee siiba dhaggeeffadha gooba. Dhaggeeffadha yeroo takka na dhaggeeffadha. Namni digimti hojjetu na dhaggeeffadhu mee gurbaa. Namni digimti hojjetu irra sii deebi'a. Namni digimti hojjetu namni shayxaana wajjin walii galee waa hojjetu kamuu in kafara. Namni shayxaanaaf aarsaa dhiyeessu aarsaa guddaa miti. Namni aara dhiyeessu aara ixaana aarseetiin aarsaa shayxaanaaf godhu hundi isaadhaa in kafara. Aarsaa waan tokkoof gochuun dhoowwamaadha. Islaamummaa keessatti namni digimti hojjetu in kafara. Kaafira jedhama. Akkuma ati kaafira jedhamtu kana isaanillee kaafira jennaan. Islaamummaa keessatti digimti hojjetaa Islaamummaa keessa jiraachuun hin danda'amu. Irra si deebi'a. Jiraachuun hin danda'amu. Kun ammoo warri gariin isaadha ka sheekii isin jettanii jala deemtan sun sheekiidhaa miti. Kaafira qulqulluu dhaggeeffadhu irra si deebi'a waa si ibsu jira. Akka an jedhe kana waati jette waan gaariidha. Kaafira qulqulluu Islaamummaadhaan ala jiru namni digimti hojjetu akka kanatti beekna. San bira dhaquun illeen waan akka malee hamaati. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni nama akkasii bira dhaqee waan inni jedhe dhuga oomse salaanni isaadhaa guyyaa 40 qeebalamtuu jedhan. Inumaa kafaruu isaadhaan ni mala. Yoo hojjechiise yoo sihirii hojjechiise kafaruu isaadhaan ni mala. Waan hamaadha kun waan akka malee hamaadhaati. Islaamummaa keessatti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waa torba eeggadhaa jedha waan nama isin balleessu. Tokko rabbitti waa makuudha lamaffaa sihirii digimti hojjechuudha jechuudha. Islaamummaa keessatti Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam haddu saahiri darbatun bisayf. Hadiisni kuni موقوف اللي توقروا أمو له حكم الرف حد الساحر جتشون جيل كان نمس دقمتي وجتو سيف الأركوتانية جيل سراجنا لفر بالليل سراجنا نبوا ما ذكرنا جدا. طيب أكا أنجد كنا جدي ميامات كريستانو ما كيست نمني دقمتي وجتو أبارا ماذا نمسيت أناتي كيسين دقمتي وجتو كريستانا متجدي مي دف فريجت أكا أنجد كنا دف Kenya wanta kana jiru yote nama tokko jadi rakkoon qabu bakka kamitti argiteet qeesimo mulu dhiisme bakka kamitti argiteet jadi si jedhe gabaabsi jedhe akkan jedhe kana amma ani maal jedhe muslimaa miti jedhe dubbadhee mit jedhe akkan jedhe kana jedhe yalla itti fuuf dhagaa isittima waan an jedhe kana jedhe akkan jedhe kana jedhe waaqaa barsiisuu fi waan saga waaqichi jedhurraa ofee ani niitorkiin kee sirriitti naa himaan jiru laal dhagaa sitti maani wanta kana nuuyyuu hin qeeqeffanna wanta akkanaa kana nuuyyuu hin qeeqeffanna amma shee ayyoo jedhika hin qeeqeffattaati qeesiin digimti hojjetu dhaggeeffadhu qeesiin digimti hojjetu guutuun isaadha kiristaanaa miti dhonqaayiidha kaafira kiristaanaan ala jira jedhime dubbii kana akkasume ka xonqaayii hojjetu akkasuma kiristaanaan ala jira malee kiristaanaa miti. Jedhi qajeelchi jedhi maal afaan keessa qabattasaa jedhi akkan jedhe kanatti ani amma jabeessa sii jedhe afaan macaafa keessaallee fidiiti namni xonqolaa hojjetu namni digimti hojjetu kiristaanaa miti kiristaanaan waliin qabatu nama kiristaanaan alaati qeesiin hundi isaadhaa namni digimti hojjetu guutuun isaadhaa kiristaanaan ala jira jedhi akkan jedhe kana jedhe. Jalqabumarraayyuu waa inni jechuudha. Kanee baqar leelaa amlikoo atta amlik jedha. Warri jara kana hojjetu waaqa biraa warra qabu warra xonqolaatti warra mukatti bulu warri digimti hojjetu kun warra amantaa biraa ortodoksiidhaan adda malee wanta kana namni hojjetu hin jiru. Qeesillee taate yoo kana hojjetu jiraate leelaa amlikoo ustee gabbaan honji waan kana ka waaqatti buluu miti. Kana nuti qeesiin waan kana hojjetu guutuun kiristaanaa miti jechuudha. Qeesiin waan kana hojjetu guutuun kiristaanaa miti jedhi. Kiristaana ka xonqolaa hojjetu kana hojjetu kiristaana yoo miti. Kiristaana miti ga'oobas kalaas harka rukutaaf yaa jiru. Akkas taanaan Itoophiyaa keessatti qeesiin xonqolaa hojjetu xonqolaan hojjenne hin jiru. Guutuun isaa xonqolaa hojjeta. Xonqolaa ni beeka guutuun isaa. Kiristaannu hin jiru jechuudha. Ortodoksiin guututti hin jiru jechuudha. Gabaabumatti. Bakka. Maaliif jennaan wannaa keessa ortodoksii keessatti ortodoksii keessatti wannaan digimtiin yookaan xonqolaan
Xibabiidha jedhamee barsiifama. Xibabii Salamoon irraa dhufe jedhameetiin barsiifama. Sii galtee hin barsiifama. Beeti kiristaanii ni barsiifti. Kitaabatu jira ka tokkolaadha. Atammoo lafaa kaateetiin qeesiin akkasii kiristaana miti erga jette amantiin ortodoksiidha guutuun isaatu hin jiru jedhe. Maargeetan jedhamu hin jiru amantii ortodoksii keessa. Waan haasayin miti waan hin beekne haasayin hin jiru si jammar waan hin beekne yoo akkas jette taate sheeka meeqatu quraana qabateetoo jimaa qameetoo hojjetaa oola. Inni suni muslimaa miti jedhee bardu gadi dhaabee si dubbadde. Abadan sheeka tokko janaaf hidhimee nama sheeka ta'e nama salaachisu. Dhaggeeffadhu gurba. Nama tokkichamee nama tokko dhaggeeffadhu. Nama tokko nama sheeka jedhee yookaan nama hoogganu nama salaachisu. Nama masjida dhaqee nama salaachisu nama tokko nama xonqolaa hojjetu naa kenna. Nama tokko daf. Amma ibsi gara gaafii yoo deemne waliin wayyu. Naaf kennime nama salaachisu nama sheeka jette sheeka jechuun bar nama barsiisu nama qaraasisu nama salaachisu mee nama masjida dhaqee nama salaachisu nama xonqolaa hojjetu tokko janaa kenna. Tokko isaadhaan fiddu tokko isaadhaan nama salaachisu. Kaakara sheeka jettuun qeesimatu sheeka jedhaan sheekii jedhee qeesiitti sheekii jedhaan. Kabakkan keetii kana sheekii jedhee durriyyee qulqulluutti dhaqeetiin sheekii godhaa jechuudha. Durriyyee qulqulluudha sheekii jettanii. Ati qeesi natti himta kan nama galaggalaa jiru kan xonqolaa hojjetu. Bar qaalicha wannaa keessa beektaa qaalicha ortodoksii keessa pheenxee ta'e beektaam maal jedhee dubbate wanni kun gad dhaabbiidhaan beeksisa kiristaanii keessatti barsiifamaa jedhee dubbate. Siifiduu yuutuubii irraa yoo barbaade haasawa isaa guutuu. Maal naa godha? Namtichi sun keessa boodarra pheenxee ta'e warri taaddisootu ni dubbata warra tawaahidootu hin dubbanne malee warri taaddisoodha guutuun isaaniidha wanni kun sirriidhaa miti jedhanii dubbatan. Maal qeesii moo qeesii wallaati maal nagaa qabdaati maal qeesiin maargeetaan dhaggeeffadhu. Maargeetaan mana beetikiristaana keessa barsiifamu barsiifama. Dhagaye waa'ee paastarii natti hin dubbatin isaan zayitii gurguratuu fi amantaa keettitinillee deebi'anii akkas jedhan waan keessaa baaniif kee keessa illee amma musliimii yoo bahe akkasuma jedha. Barqeessidha paastarii miti. Dhagaye ati wanni beeku jedhu. Dhagaye ati waan beeku qabdu kitaabni qulqulluun hin jedha bakka kanatti akkana jedha qeesiin xonqolaa hojjetti jedhee dubbata jettee yoo natti himte nan fudha. Ebaloo akkana jedha I don't know waan hin fudhanne waan kana. Hayyee hin fudhatin. Qeesiidhaan akka hundattuu akka kanarratti walii haa gallu akka hundattuu. Namni xonqolaa hojjetu musliimaa miti namni xonqolaa hojjetu kiristaanaa miti jedhiitii dubbatu hagatti masa dhiggeessina. Yalla itti fuuf. Akkasuma bakka ka xonqolaa hojjetu kiristaanaa miti ka xonqolaa hojjetu musliimaa miti. Ani beeku garuu ka musliimaa keenya garuu namni xonqolaa hojjetamu kiristaana jedhamee tawaahidoo. Lakki musliimaa miti siimeetii jira. Siimeetii ayyee tole achumatti dhaabama. Achi boodaan ammoo mee deemiti ati beeti kiristaana dhaqiiti maargeetaa eenyu barsiisa jedhini maargeetaan karaa eenyuutiin addunyaa keessa faca'ee jedhini Itoophiyaa keessa faca'ee jedhini qeessotaan qeessota malee namni maargeetaa beeku miti jira isaa kabira jira. Nafi maargeetaa eenyu barsiisa isaa abbo? Awwal. Maargeetaa eenyu barsiisa siin jedhe? Waaqayyo ka baradhaa jedheen sagalee waaqa baradhaa jedheen malee xonqolaa baradhaan jenneen jedhi kana asumaan walii haa xumurru jedhi warri xonqolaa hojjetu immoo margeetan xonqolaa hojjeta ka jedhu kitaabarra yoo jiraate margeetan immoo xonqolaa barata ka jedhu kitaabarra yoo jiraate natti himuu hin dandeecheedhi waan masrajjaadha kun. Margeetan maalidha beekta margeetan bar xonqolama maal margeetan xonqolama bar maal margeetan xonqolama bar immoo bakka kamitti jedheen jira barraa'ee jira. Maal margeetaa macaafata jira moo xonqolaa akka ta'e maal atin beektu moo atuu margeetaa taanaan margeetaa keessa atuu margeetaa taanaan kanas atuu xonqaayidha jechuun mataan kan keetu. Barraa'ee jira hin jedhe bara ati ta'u margeetan maal barraa margeetaan hin jiruuti maal barraare maal barraa eessarra barraa osoo macaafata jiraate wajjinaa somnaasa macaafarra osoo jiraate wajjinaa somna macaafa keessa hin jiru waan macaafa keessa hin jirre fiddaniitiin xonqolaa Itoophiyaa guutuu barsiiftanii. Ummata galaafatu jirtani wallahi ortodoksiin keessattuu ammoo qeesiin ortodoksii akka malee ummata galaafatu jiran akka malee xonqolaan biyya kana keessatti anillee amma musliimni sheeni xonqaayi jimaa qabatee taa ole yoo siin jedhe ani hin fudha jechuudhaanis
Waan hin beekne maa ta'u sheeka tokko naaf hin fiddu siin jedhe sheeka tokko yoo naaf fidde ati dhiira nama salaachisu nama boo dhaabbatee nama gorsu nama xonqolaa hojjetu tokko isaadhaan jiru durriyya mantu sheekii jettanii yaamtanii isintu bira dhaqa isintu barsiisee qeesirra barate san booda namni islaamaa maqaa balleessa. Waan hin barru. Kan eenyullee beekaa bara. Waan barraa'ee jiru waan quraana irratti waan wangeela irratti barraa'ee yeroo takka na eegi. Yeroo takka na eegi. Mee osoon kijibin warri koomentiidhaa kun osoon kijibin osoo garan alleen dabin waan beektan qofa barreessaa xonqolaa eenyutu hojjechuudhaan beekama. Xonqolaa eenyutu hojjechuudhaan beekama. Ila dhaga'een sittaa lakkoofsa wanna qoy yeroo takka warra wanna koomentiif kenna. Tokko dhiisi dhibba tokko haa barreessan. Obsi yeroo takka. Xonqolaa wanna isiniif kaa'ame wanna isinii kaa'ame carraa isiniif kaa'ame. Mee penteen qabdi gootuu haalaallu haadhiifnu. Sheekii jedhaate achi kaa'ati sheekii jedhanii siin jedhu dubbatanii sheekii isaan hin beeku eessa akka jiru hin beeku. Qeesii. Mee ka biyya hunda keessatti isin beektan bakkuma beektanitti isin dubbadhaati. Kama osoon kijibin osoo maal hin jedhin. Ka kirisaan illee haa ta'u ka maal illee haa ta'u. Xonqolaa eenyutu hojjechuudhaan beekama. Tanuma. Amma meesin maaltu kana hunda isin dubbise kaabannee soo. Maali uummanni du'u jira uummanni dhumateeti xonqolaadhaan. Dubaay kana keessatti amma qeesiin hin jiru ka xonqolaa hojjetu. Qoy muluu. Dubaay kana keessa Dubai kana keessa xonqaa'ii fidanii jirtan ijoollee ortodoksiidha. Si barraa'e. Maal barraa'u osoo barraa'e si wajjin haasa'aa kun bara waan xonqolaa sitti haasa'u jira. Si barraa'e jira. Gaafii gaafa nu gaafattanii maal afaa kaatee haasoftaree waan barraa'e haasoftu maal afaa kaatee haasoftu. Ilmi kiristaanaa hundi xonqaa'iin hojjetu. Okay. Ilmi musliimatillee hundi waan barraa'e haasoftu. የተጻፈውን ተናገር እንጂ ያልተጻፈውን ለምን ታወራለህ? አንተ ይሄንን ትጠላለህ። እዛ ጋር ጃነት ስትገባ ሴትን ለመመረጥ አለ እንደምትለው ከለዲሲ ዱበርቲ ሶቁረፍ ጃነት ገልታምት ይው ገልታት ወነተም አስት ቁርአን ቀራቱ ወነቲ ሰላታ ጅርቱ ፈጭት ዱበርቲ በበሬዳ አመረጡ ፊምቲ ሲትሙ ቁርአን ከ አየ ከጀዷን ዋና ሚራ ከሰ እዚህ ጀራ ያ ጀማ ሚራ ከሰ ጀበስሊ አሰዚ ዱባይ ከነቲ ሜጋ ዱበርቲ ዳት ደቢና ዱበርቲ ቀላሊና Dubai kanatti yeroo takka Dubai kanatti qeesiin yeroo takka naafos yeroo takka Dubai kanatti qeesii fidanii qeesiin xonqaayii fidaniitiin xonqaayiin jira birrii kafalaniitiin hojjechiisan Dubai kana as Suudii keessa Riyaadiin fidanii qeesii xonqaayii fidaniitiin Riyaadii kana kaa'anii birrii fudhateetiin hojjetu. Dantaa isaaniitu dabalataani isinii galee akka ibaluutu deemanii biddatti nama gataa jedhan. Afaan Arabaatiin barane sheeka afaan Arabaatiin qaraa. Barre maali taata mucaanu jala ajjeesanii oolanii bar mucaanu jala ajjeesanii oolanii bar nyaachisanii qeesii dhaka kana hojjete peenteen illee birrii guurtee bira dhaqxee hojjechiifte erga sana ammoo bar mucaanu jala ajjeesanii oolanii maaf dubbattan nu jetti ijoollee. Fi tokkoon qabame Dubaay kana keessatti isa amantii ortodoksiitiin dhufee waa'ee maffasii hojjete isaani eenyudha qeesiin sun maqaan isaanaa baastu yookiin natti himtu yookiin immoo hin argitammoo dhageessan sini. La mucaa sitti ma warqii baga na gaafatte. Mucaa tokko jira mucaa islaamummaa qabaate si galte. Mucaa wallahi dhugumaan nu jala ajjeesanii oolan. Dhugumaa bara dhugumaa siin jechu jira wallahi. Mucaan as jala jira yoo amma seenuu danda'a qoot. Amaan bulchaadhaan seensaa meetu maan wanna godhaa jiru. Mucaan nu jala ajjeesanii oolan. Awwala ani waan ta'u awwala waan ta'u. Dhageeffadhu murba kuni maali tultul jedha sa. Dhageeffadhu. Mucayyoon baga na gaafatte. Mucaan nu jala ajjeesanii oolan. Kuni gurbaan afaan isaatu socho'u moo afaan isaatu hoosisa. Mucaan nu jala ajjeesanii oolan. Isa sabni natu gaafatee miti isinin jeeqa. Oye boom ati maal taate naga qabda mulu mee jallisime yeroo takka jallisime mucaan nu jala ajjeesanii oolan. Sababni isaadha digimtii itti hojjetanii erga sani ammoo ijoolleen hojjechiifte ijoollee maqaa pheenxeedhaa himattuudha. Kan biratti hojjetame qeesii ortodoksii. Tamaam isa san irraa dubbachuu jiraan. Isa kana irraa dubbachuu jiraan. Maaliif kana keessatti maaliif kana maaf hin hifanne waan jedhu dubbachuu jiraan. Maaf hin hifanne isa kana?
Ah, Okay, Ustaaz. Ani ammallee bakkee kana keessatti gaafii ati naaf deebisaa irratti mucaa kanatu qeesiin kun natti hojjete jedhee isinitti himate moo mucaa kana la nafasii seexanaatitu akasi damit. qeesii kana natti godhe jedhe moo La akasi damit warqi. Nama gaafa dura amma namni sun shaata qabatee jira inshallah ka zamana kalutti waan san dhuhuun isaadhaan himala. Sigaltee wannaadha eenyu kana nama gaafa duraadhaa hojjechiise ijoollee gaafa duraa hojjechiifte ijoollee kiristaanaa jechuudha. Ijoollee kiristaanaatu ta gaafa duraa hojjechiiftetu nutti hime tamam. Akkana goonee jedhanii jechuudha. Sigaltee akkana goonee jedhanii ijoollee gaafa duraa hojjechiiftetu eenyuun bira akka dhaqame eenyu akka hojjechiise kana guutuu quba qabna nu bira gaheetiin jechuudha. Sigaltee nu bira gaheetiin jechuudha. Sababa kana karaa kanaan beekni isin jechuudha. Viidiyoodhama akkamitti argitan nu dhiyeessuu dandeessu? Inni dhiyeessina yeroo nu barbaachisu dhiyeessina kaama maal ammoo tan as baas jechaadha ati jedhan walitti qabnee tokko tokkoon maqaa tokko tokkoon gaafa salphisuu barbaannu ammoo torbaan kana keessa nu eegaa gaafa salphisuu barbaannu guyyaa tokko tokkoon ebaluutu hojjechiisi ebaluu hojjechiisi ebaluun bira dhaqe nama akkana jedhamu bira dhaqe kan hunda isaadha guutuu isaadha isiniif dhiyeessina. Kaan ammoo kaati jette qeesii ta'ee isa wasakii hojjetu inni qeesii miti beektee inni qeesii ta'ee wasakii hojjetu qeesii miti akka jechuudha akkuma amma isin warri qeesii akka jettan amma sheekota baay'eedha inni tibtibii godha inni akkas godha inni hin qamaata jedhamu qeesii baay'eedha garuu namni akkuma fuulli namaa garagara ta'e abbo sheekoti wayituun jiru durriyyeedha malee kuni durriyyee bira dhaytanii sheekota hin jedhina durriyyeedha durriyyee qamaate durriyyee yoonsin jedhe hoo ani qaaman argee jira ati durriyyee bira dhayte kaati bira yoo dhayte maal bira yoo dhayte immoo muslimaa miti wallahi muslimaa miti kun kaafira qulqullu siin garaagarummaan qabu amma kiristaanaami siin garaagarummaan qabu ani dhaqee argeera wallahi muslimaa miti akkaataa hojjetamu sitti himaa yaa warqii akkaataa hojjetamu akkaataa jarri kun itti hojjetan sitti himaa na dhageeffadhu yeroo takka mul'u na dhageeffadhu warqii sitti himaa akkaataa namni akkasii sunniin guutuu isaa dhageeffadhu kaa warqii yeroo takka na dhageeffadhuuti achi boodaan itti deebita namni akkasii sun guutuun isaa haga qur'aana xiqqeessutti abadan shayaaxiin isaaf hin ergamne hanga qur'aana yeroo takka dhiqatu yeroo takka rifeensa ofiidhaa qulqulleeffatee nan sheexaan irraa baqattee biraa deema. Durriyyeedha sun. Durriyyee salaatan salaanneedha. Durriyyee salaatan salaanne, durriyyee salaatan salaanne, durriyyee qura'aanan qaraan. Durriyyee qura'aana kana ol garagalcheetiin qara. Qura'aana bismillahir rahmaanir rahiim jedhamee kan qaraamu inni ammoo asii achi garagalcheetiin qara. Sababni isaa maaliin qura'aanatti kafaruudhaaf jecha. Qura'aana kafaru malee sheexaan hin argamtuuf abadan. Kaakana kuni muslima jedheetiin gaa sirkise isin. Nuti osoo taate osoo mootummaan islaamaadhaa jiraate silaa mormi siidhaa irraa muramee raasaa kaamti guutuun isiidha. Akka goonu dhabne malee silaa osoo mootummaan Itoophiyaadhaa waan kana akka hojjetu taate nutu jalqaba kenna. Roobtuu akkanaa kanniin waan digimtii hojjetu kanniin jechuudha. Sigaltee wanni digimtii hojjetu muslimaa miti. Baalageedha. Nuskaa akkuma isinii kana warri kiristaanaallee. Nullee akkuma isinii kana qeesiin nagarii hin goone yaani hundi qeesii normaalii miti akkuma amma isin jettan kana nu birallee hin jira kanaafuu isinillee akkuma jettan kana amma fakkeenyaaf kuni amantii keenya keessatti dhorkadha namni akkanaa kun musliimaa miti jettansa nu biratti illee amma fakkeenyaaf namni akkanaa kun kiristaanaa miti jenna beekte garuu inni qeesidha nuti qeesidha jennee normaalii yaani abbaatii hojii keenya jennee itti amannaa miti akkuma isin amma sheeka barumsa waan tokko tokko walirraa barattan gatii kanaaf ta'ee walitti qabdanii nu laa walirraan baran wallahi tasma taate nama xonqolaa dalagu tokko isarraan baratamu irraan baratamu nama tokkoof takkaa nama tokkicha maqaa nama hundaa hin xureessinaa abbaan deeme haa deemu abbaan barbaade waan barbaade haa hojjetu nama hunda walitti qabdanii na rakkina Ismaani ya sister maali ani shaadan qabachuu barbaada girgirriin bakkee akkana jettan kanatti nana ari'ani qoy na iskiti yamulu qoy sabri ani kanatti nan aara gaafa isini warri kiristaanaa hundi xonqaayii beekaytan dhugaa rabbii nan aaraan maaliifi normaali namaatii fi forjijii namaa wal biran qabinaa jechuun fedhee beekte kan keessan keessa illee hin jira kan akkanumatti lafa gara barumsaatti deebin. Mormi koo acitu malee anumti musliima hin ta'u. Mormi koo acitu malee anumti musliima hin ta'u. Akkanumatti na awwaallata warri koo.
Jira ustaas sagalee maal jette sagaleen kee jira Maatiin koo akkanumatti naa awwaallatu malee ani musliiman ta'uu agan lubbuuti yaan jirutti. mee harka keessan ol qaba bakka jirtanii kadhadha yaa rabbi muluutana muslima gootu malee ajjeesiif yaa rabbi muslima gootu malee akkuma isin jette kana intaluma kana jette kana qoy yeroo takka eegi yaa rabbi isa samiif dachii uumte wani takka wani sitti ulfaatu hin jiru isima akkana jette tana yaa rabbi sammuu isii dhaamansiisii hubachiisii Narratti qarayin. No. qarawutti hin jiru qoy du'aa kadhachuu jirra intala La. qoy sirratti qarawutti hin jiru quraana rabbiin kadhachuu jira malee Achiin waafi. Argite rabbi musliimaaf nan jaalanne rabbi kiristaanaaf na jaalate achiin waafi hin dubbachaa hin jiru. Ortodoksii. የተወጋ ይሁን Ortodoksii be. መንፈስ erguu jalqabdanii ijoollee sinillee akkuma warra sanii Kinootii sinni nurratti qaraa jirtu maal manfasii argina abdii. situ manfasii laqqaqee bar manfasii hamaa orkos manfasii laqqaqee Eddi bilbiluu marii geetatti. Ortodoksii. Ali mee muyitoo irra qabadhaati manallee jeeqinaati barachuu dhufne malee yaani girgirri miti jechuudha bakkee bashannanaa miti yookiin mana seennee irratti sirbinee irratti taphannee baanu miti barumsa dhufne isaa amma Barumsa dhufne malee yeroo barumsaatti deemna malee gaafiin kun abdii nu ga'eera asumatti stooppii godha. እሺ ካሰማሽ እግረ ጀተኒ Akkanatti nu arrabsaa meeqa nu jecha amantaa musliimaa taatu nu jedhu sirma. Ijoollee teenya arrabsaa jalatti koomentiin isaanii nama arrabsan. Laali ዶማ ወጭ ተቆያ ሜሮ amma laali akkuma isaan nu arrabsan kana bee ijoolleen keenya illee isaan arrabsaa jiru argaa hartaa mitiire warri kiristaanallee warra musliimaa arrabsaa jiru wal arrabsuun immoo faayidaan qaba arrabni arraba deebisa. Laa warqii kan akka isaanii nama arrabsu hin jiru zim jedhi waaqaatiin agarri. Sammuu nama zorsaa ijoollee yeroo takka qoya ijoollee mana fudhatte ka laa ilaaha mee maayikii qabadhaame khair inshallah bakka isin dubbadha kan nun dhiifna setaanan immoo laa ilaaha illallah mee yeroo takka ibsa ustaada wala Ko nama walitti bu'ina yoo barachuu feete baradhu yoo barachuu hin feene safara kana dhufanii dhiisi. Kalas nama walitti bu'in girgirri hin feenu okay ni baradhootte taa'ee baradhu nama walitti bu'in normaali nuti amantiidhaan nama hin qoonnu nama waliin jiraanna. Ani amma fakkeenyaaf kiristaana ta'e musliima wajjin hin jiraadha maaliif jennaani adi namni nama yoon jaaladhe amantii kana ni dhufa yoon jibbe ni dhiisa namaan garuu normaali walitti bu'uun fedhan dhugaa rabbii baqum nagaa. amantiin dhuunfaadha dhugaa keetii nama wajjin jiraachuun yaa'u amantinaadha ustaada waliin rabbil bilameet fakkaata yaa rabbi a'uudhu billahi minash shaitanir rajiim mee namni biraa ol seename namni isinii bijjaa'u haasa'uun Waaw si fooloo gara malee si godhaara namni takka fooloo na godhaan jiru. oo mulu waan akkasii naa seen iddoo kanatti khair inshallah maal taate mucayyooni khair inshallah biyyi nagaa miti waan akkasitti naa seen iddoon kun iddoo foolootii miti waan akkasii naa seen Maal taate irra dhugaa rabbiin isimaa inni sukkaara baasaa harta beeku maal taate sistuu koo nagaa miti qubisiim dawwalaa dhugaa maal taate buchoo. suutuma deemi mulu na rifatini xuroo miti Keessa na gorfadha obboleetti ko jecha tuqaan jaalattu kanaaf maaliif namni gaafa amantii irratti ishii tuqu nan du'a jetti ammas nan du'a jecha harti kun dhufte nduutu gadi maal isa buchoo taana mabraati lukkaan qabattu ree asitti duute maaliif maqaa nu balleessiti ree mabraatuma luqqaa wayyaa qabattu ustaad deebitanii salaamu alaykum waalaikum salaam warahmatullah jira asa amma deebitaniittu bare neetworkii to akkasitti na rabbashaa amma muluu du'aayitti goone kaanee kalaas maal du'aayiin karaa tafe ustaad ijoollee muluuni du'aayii isaanii hin taanedha itti Allah ani bar kadhachaa ture isintu amiin beekaa eega jettaniin gaa Jiitaa ho'i sisite. muluun yoo rabbi jedhe shahaadaa qabattu malee numa hin deemne yoo rabbi jedhe hin duutu yoo rabbi jedhe biiznillah tabaraka wa ta'ala rabbi shahaadaa si qabsiisu malee sin ajjeesin zamanuma kalutti sima shahaadaa qabattu rabbi nu agarsiisu sima akkana jibbitu waan Waaqan ta'an hin ta'u. in taata biiznillah rabbii kiyyatu si godha ati si'ee miti filannoo kan keetii miti yoo rabbi jedhe inshallah sima kana jibba islaamummaa si keessaa baaseeti akkasiif ibsee Daandiin koo hundumtuu ortodoksiidha. Wanti koo hundumtuu ortodoksiidha. Abbaan manaa kootis, maatiin kootis
Wanti koo hundumtuu ortodoksii. Ala balleessaa maatii kan keeyyuu hin beelan danda'a rabbi ayfaqqade. islaamaa qabsiisa. Haa? Maatii kan kee guutuma rabbiin shaahadaa qabsiisa. Maatiin kiyyaas nama akkasiiti miti. Ortodoksiin karaa dhugaatiin hin deemuu barbaada. Ayyeetu. Mee eenyu wajjin haasofnaree ijoolleen? Okay, mee ortodoksii kana mee naaf ibsi mee ortodoksiin maalidha? Amantaa dhugaati. Maal fa'aa waaqessan? Waaqa tokkicha. Taabonni 44 sunoo maalidha? Taabonni 44 maqaa Yesuus Kiristoosiin kan itti amannu malee kan sagannuufi miti. Maal sagadoon jiru uummanni baadhatanii deeman jiranii? Oo baadhatanii deeman sagadu jechuudha kan sagannuuf tokkicha. Hin sagadanii fi lakki maaf hin saganneef taabotaaf hin sagadanamni? Waanuma nu banne tokko du'aa sa'uu baattanii. Taabotaaf immoo taabotaaf hin sagadanii isaa? La. Taabotaaf hin sagannu nu beeta kiristaanillee kan maaramii kan Gabreelii minaamina jenneetu iyyuu kan gadi dhaabne maqaa Yesuus Kiristoosiin malee beeta kiristaanii saniif kan maaramiidhaaf kan Gabreeliidhaaf sagaduufi miti nu kan gadi dhaabne jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin itti amanuufi. Wannaanoo tayyib eessarra jira macaafa keessa jira mee taabonni 44 sana? Laalisaa bakka itti argiteetu mana gaafatta. An biyyatti arge wallahi yeroo baatanii deeman arge malee ani macaafa keessaan argine. Macaafa illee dubbisee garuu taabota 44 sana hin agarre macaafa keessa. Situ na gaafate malee anuun beeku baradhee sitti maamman beeku. Okay, tamam. Tana bira dabarru. Okay. Ammoo wannaanoo ishii wannaani ati waaqayyo tokkicha waaqessita. Yesuus imamoo kan biraati. Yesuus imamoo kan biraati waaqayyoon sun. Yesuus. Kan biraa jira waaqayyo? Hin jiru. Yesuusoo eenyuun waaqayyo koo jedhare waaqayyo koo eenyuun jedhee yaammatee yaa waaqayyo koo maaliif na dhiifte ka jedhee ni yaammate eenyudha waaqayyoon bira? Yaa waaqayyo maana dhiiste hin jenne maqaa abbaa kan ilmaa Waaqayyo koo jedhe. qulqulluuti. Waaqayyo koo jedhe malee Maana dhiiste jechatti jedhe. Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 36 irratti akkas 34 irratti akkas jedhe. Naa dubbisaa bakka itti jedhe san. Okay, tamam. Abdii jirtaa isaa? Shanta sana. Man jedha ustaz. Dubbisiif mee? Abdii hinaarin dhiifama naarin. Ani naaru ibsi. Ani jechuun waan ormi isiniin jedhu yoo si waliin jettan natti hin tolu sii galee silaayyuu namoonni yoo si waa hubachuudhaaf waa barachuu dhaqee kan akka waa isiniin jedhu waan Deemaan ta'eef. isin aannan nu obaasaa jirtu kan nu arrabsisan amantaa keenya arrabsisan akka barbaaddanitti. Kan waa meeqa nu jettan maal afaan hin qabnu namaa miti. Abba yeroo isin miidha keessa seentu qaddas nama jedha. Akkana jedha kun oola. Eshi. Yeroo sanatti eshi. Viidiyoo bayka maali? Viidiyoo ba'uu wayyaaree. Lakkee qoy waa ofirra qaba please qoy. Akkas jedha la. Sa'aatii sagaletti Yesuus sagalee guddaadhaan Eloo'i lamaa sabaktanii jedhee waammate. Kunis waaqayyo koo maaliif na dhiifte jechuutti ni hiikamaa jedha. Bakka ishuma bichaa dubbiste. Maa kanuma kan ustaanis hin jedhan. Waaqayyo koo jedhee Eessa kan viidiyoon baatu ati anirraa dubbiste jecha matsaafa qulqulluu keessa moo bakkaam? Maarqos wangeela Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 34. Kanaafuu nuti nuuf ta'e jennee itti amanaa jirra miti amantaa keenya jechuudha. Nuuf ta'a hanga yoomituttu keessatti guddadhees amma sittan amana bolu sittan amana. Kanaafuu amantaa namaa oduutu qubaatanii kan shaadaa qabachuu barbaade kan simbira dhufe qabsiisaa kan musliima ta'uu barbaade haa ta'u. Ani odoo musliima ta'uu barbaade eenyullee irraa nan deebisu garuu ta'uu hin barbaadu.
Kanaafuu kan ta'uu barbaade taasisaa. Alabaleessaa amantaa namaa hin tuqinaa. Muluu namni ta'isin jedhe jira amaa yoo jaallatte taata yoo feete dhiifta maal nuuf ta'a. Abdii dubbistee fi? Dubbiseeraa fi ustaad. Waaqayyo koo maaliif na dhiiftee? Maal jettee kun waaqayyo ka jedhu dubbistee fi am? Sirriitti. Okay. Maarree kun inni waaqayyo koo jedhu eenyudha? Inni ofii isaa